ergee yeroo baay'ee abdiidhaan qaama wal agarree haasa'uudhaaf chaalenjii baay'ee gochaan ture garuu hagammaatti argachuu hin dandeenye. Baay'ee masi bubbutee si fudhatee babbadaama ture. Isa gama Oromummaaf gama obbolummaatiin harrayyuu baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabajaa. Maaliifi qubni tokko sitti tortoree kuttee gatuu hin dandeessu. Si galee harki koo tokko ajaa'ee jettee kuttee gatuu hin dandeessu. Gama Oromummaatiin tammayyuu obboleessa kooti. It's nothing. Naafi naman galchin ishii boodarra galchina nama. Beekaatuma galcha isa kana beekaa galcha nama biraati miti isa beekaa galcha okay. Gurbaa okay bareen jiraante wow. Barte miti. Bare okay. Yeah. So gaanamma wantani okay demi. Astu. Namusi nasa on mana saya tidak kongkong. Demi kia. Fitere. Ana yoo garaa isaa kotti galee wayyaa bakka tasgabboofteem. Okay. Ana sakara Oromummaatiin baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabajaa. Atarrallee borillee obboleessa koo qaaliidha. Maaliif inni kun isa Oromummaati. Isa obbolummaatiin sitti maaliif maatiin illee akkasaan sitti gaddanii jiran. Obbolaan kee akkasaan sitti gaddanii jiran. Biyyatti dhalatee guddattee amantoonni waldaa keetii baqa. More namoonni si harkatti kaleessa dheengaddaa amantaa barachaa turan. Namoonni si harkatti kaleessa dheengaddaa wangeela harka keerraa baratanii harka keerraa Waaqayyoo kara kee goree isaaniif dhukkubsatanii kadhatee fayyaa turan harmooliin abbooliin baay'ee sitti gaddaniiti kan isaan jiranii. Kun immoo siifi malee gameefi miti. Siifi malee addisuufi miti. Dhimmichi dhimma keeti. Amantiin kan abbaati. Abbaa waan barbaadetti amanuu danda'a. Sakaraa obbolummaa sitti maa jiran mallee Musliima ta'uu dhiistee maal ta'uu dhiistee dhagaatti yoo sagadde tullutti yoo sagadde ana akka kiyyatti akka laalcha kootiitti. Akka laalcha namaatti hin beeku akka laalcha kootti anaan wanti intini na hedduun jiru. Garuu haga kana keessaa yookiis immoo wanti xinnoo natti dhaga'amee baay'ee na qooccee yookiin immoo wanti xinnoo natti dhaga'amee baay'ee akkasitti haaruu na godhe tokkoof tokko jiraate wantoonni ati kaleessa dabarsite chaalenjii ati kaleessa dabarsite sitti dhaga'amuu dhiisuurraan kan ka'e yookiis immoo sitti argamuu dhiisuurraan kan ka'e akkamitti akka tarkaanfii hamma kanaa tarkaanfattee wanta kana keessa galtitu hamma ammaatti giraanaa gaabbaa jira. Sun murtoo mataa keetii. Isa kana yeroo arganne waliin haasa'uu dandeenya. Bakkee dhumaan iyyuu ammatti garuu waan ani akka gaaffiitti si gaafadhu. Dudubbattee garuu miira aarii keessa akkatti nan galchine nan beeka. Abshir. Akka gaaffiitti kana si gaafadhu. Ana na beekta amma istirii maal akka keessa ture maal akka keessa akkan darbee beekumsa dhabuu yookiin immoo yaaduu dadhabuu yookiin immoo gadaantummaa keetiin jechuu kootu hin taane musliima ta'uutu ta'e anatu si dura ta'a ture. Chaalenjii maalii akka keessa akkan ture hin beektaa. Asuma dhugaa dubbachuudhaaf wantoota waan dabarsee hundumaa ni beekta. Garuu wantichi ati dubbistee achi deemte kunii fi wantichi ani dubbisee akkan achi hin deemne na godhe kun maaliin kan jedhu simmoo taa'ee natti dhaga'ama. Koomenti tokko kolfisiisa. Innaa Yesuus namaayidha.
Gaafa ture. Ifama jechuun seenuu barbaadu dame. Wanta ni dubbisee achi dhaquu Komentiin dubbisiin jibbee fi komentii. wanta ati dubbistee Na amma kana kanaafi maaliif maaltu sii galeeti moo maaliidhaan nati haga kanatti jechuun bakka jarabni am dhugaasti dubbachuudhaaf amma oti duute rabbii yuun godhini waaqayyo yuun godhin malee ergixanyaa ta'ee waan asitti himu careless yoo maanaa fi addisuun takka tokko goone si owwaalleen ala namni sitti dubbatu jira jedhee yaaduun akka kootti taayimii ammaa kana sii galee ani liiraan buleessaa waan ta'eef si bira darbuu hin danda'u du'a safoonii kana immoo miti. Du'a safoonii kana mazagaajaan iyyuu si owwaaluu danda'an rakkina hin qabu. Du'a isa kan hafuuraa garuu akkamittiin duuteetii dhala. Gaaffiin kun inni guddaan. Akkamittiin duuti. Yaada gaariidha. Yaada gaariidha. Nan xumura abdii. Annaa waan lama sii kaase. Inni sadaffaan immoo tajaajila ati kanaan dura tajaajilaa turte. Geeffadhu laa kana ishee kana jala sirreessitti man. Tajaajila ati kanaan dura tajaajilaa turte. Kan maaliiti tajaajilichi? Kan maalii tajaajilaa turte? Wanti ishuu godhe gaaffii natti ta'u inni guddaan tokko kana. Tajaajilli ati tajaajilaa turte maalinni? Moo namumti in tajaajilaaf tajaajilte moo waamicha kee malee achi dhattee dhaabbatte moo maaliidha rakkoo jechuun akkamittidha tajaajila ati dura tajaajilaa turte mindinno maaliidha tajaajilichi? Ammani waaqayyoof galanni haa ta'u iddoo ati kaleessa na beektu sana hin jiraan. Musliimnaatu waan biraadha siin jechuu koo miti. Imbaatee abdi. Jira. Musliimnaatu waan biraadha siin jechuu koo miti. Musliimna naaf maal akka ta'e beekta. Dhoksaa biraa si'achi kan hin qabne. Hayyee. Gabaabsi damshoo. Kana kanaatii fi maaltu akkati gaasat murtoo haga kana murteessitu jechuun bakka namni lubbuu isaa irratti ani atamma kaleessa Yesuus karaadha dhugaadha jireenya ta'ee lallabaa dhugaa ba'a nama meeqa gara amantii kanaatti fidaa? Amantii kanaatti fidaa? Amantii kanaatti fidaa? Amantii kanaatti fidaa? I'm sorry. Baay'een gadda. Yaa Rabbi deebisi, yaa Rabbi deebisi, yaa Rabbi yaalla deebisi. Damee ergadhume. Damee kiyya ergadhume. Damee obboleessa koo ergadhume. Maaliyyoo kun? Wallalalala. Damee. Naafi. Eessa bu'anii? Naafi akkam taate? Naafi jira jedhi. Damee ergadhu. Damee koo ergadhu. Sitti ergeera damshaa.
Demo. Dameko. Alhamdulillah. Malte. Malika. Abdi? Oh iya. Siti bilbilan nafakate bilbilan Frahina nuni ini ma? No, connection mana rakkisa bal. Ummata taab illee godha wanta jira illee na fakkaate taab godhame jazakallah khairan taabitti jabeessa. Oh, dameen dhufee jira. Thank you. Dame. Connection azan uera. Naafi sagaleen kun dhagama? Thank you. Jira amma sagaleen keenya jira amma jira. Damee bira malee kee jira amma. Damee dubbadhu. Inta banda dee amma dhufatti. Hede innonni dame. Connection keessaati. Maaf fuuftee dai. Sinna golfisiise. Injaaladhaan meettaasiisa yoo na kennu. Ani immoo afuufi na godha. Nan afuufa. Dame ergadhu. Mee damee hin argine damee ergadhu mee. Dameen ergadhu. Naagashati naati. An bilbila tokko inni lafa jalaa bu'a. Chaarjeeriin godhee waan hin jiruufi. Damee. Lakkoofsa tokko barreessi mee damee lakkoofsa tokko naa barreessi. Damee lakkoofsa tokko barreessi. Damee koo obboleecha koo haadhoo koo. Lakkoofsa takka barreeffadhu. Damee Fikri. Ambeeta koo fiyyaafan jaalladha. Damee jedhe jedhana nama biraan jenne. Kuwan booda seentu qoy. Taaptaabii godhaaf mee taaptaabii kophishee. Damee ergadhu hin jiru. Qoy irrattan bilbila. Qoy argeera dhiisi argeera baase. Oh. Dameen qaxaleedha baasuu amantii sarratti goboziidha. Waan qabateetti jabaataadha dhugaa dubbachuufi. Namni kun amantaa ofirra jabaatu. Waayee damee koo. Maarni neetworkii kedhamu nadi deebar. Endemmi waddi taaqaalee akkas jaalladhu beektamiti damee koo. Moorzaan ani yoo irra caalaas jaalladhaan immoo jaalala keerraan dhibba keessaa dhibbaa ol beektaa. Har'ayyuu boru jaalalli ani siif qabu inni karaa obbolumaa akkuma itti fufeetti jira siin jedheera. Amma naafati kan wallamnee jiru isa karaa fuudhaadha malee. Thank you. Malatoomi damee. Diini abdii koo. Gaaffii sadii na gaafattee. Tokko otuu duuteeyyuu namni soo awwaalu hin jiruudha. Tokko immoo innati kaleessa tajaajilaa turte, innati kaleessa barsaa turte, dogoggora moo sirriidha kan jedhudha. Inni sadaffaan maal ture iyyuu dame? Maatiin sitti gaddaniiru gadda maatii kee kanaafi maal goota waan jedhu natti fakkaata waan isaa. Thank you. Yaa Rabbi yaa Allah namni dogoggoraadha guutuu miti. Ati guutuudha yaa Rabbi waan gaarii na dubbisi. Waan siin kabachiisu waan uummata kana barsiisu na dubbachiisi yaa Rabbi yaa Allah. Ati gaariidha. Qayyee dogoggorarraa na fageessi gaarii na dubbisi arraba koo qajeelchi arrabi koo kan keedha sammuun kun kan keedha yaa Rabbi yaa Allah waan gaarii na dubbachiisi. Nano gorsinii jinniin irraa ifadhu gaarii natti qabi. Amiin. Okay. Damee kiyya jalqaba irratti kabaja naa qabdu kabaja obbolummaaf
ilaalcha naaf qabdullee akka namoota kaan osoo hin taane deddeebitee na dubbisuudhaan na bilbiluudhaan ani amantii jirachuun keenyatti toluu baatullee akka obboleessa tokkooti sin jaalladha akka warra kaanii viidiyoo irratti hojjedhu sin jibbu jetteetu yaada baay'inaa kennaa turte kanaaf jalqaba irratti si galateeffachuun barbaada. Lammaffaa irratti immoo dame namoonni baay'een islaamummaa kana akka lammummaatti yaadu beektaa islaamummaan lammummaa osoo hin taane amantiidha. Ani amantii jijjiirradhe malee lammummaan jijjiirradhe miti. Maaliif akka ta'e beeku namni lammummaa jijjiirrate yoo amma koo hin taane dhugaa rabbi sababiinsa ani hawaasuma koo keessattan akkaataan ittiin worship godhu akkaataan ittiin rabbiin galateeffadhu akkaataan itti rabbiif sagaduuf gabbaruun jijjiire malee omaa waanan jijjiire tokkollee hin qabu gara dhugaattan deeme malee or gara haqaattan gore malee gara dogoggoraatti hin gorre. So maatiin kee baay'ee gaddineerraa gaddaniiru gadda maatii kee abbaa kee gadda harmee kee boo'icha harmee kee maatii firoottan kee namoota gurguddaa biyyaa wajjin tajaajilaa turtee fi namoota si kabajan baay'ee gaddaniiru baay'ee boo'aniiru. Isa jedhuu fi dhugaa dubbachuudhaaf aniyyuu baay'een gadde baay'een boo'e. Sababiinsaa rabbi sammuu isaanii banee ija isaanii kanarraa solloqqee dukkanaa kana kaasee sammuu isaanii kanarratti ifa isaa ibsee jireenya dhugaa fi haqaa kana otuu isaaniin argisiise baay'ee maan gammada. Sababiin isaa iyyuu rabbi nama jaallate filata malee utuu kennaa godhee namaa kennu ta'e amantii islaamummaa jalqaba maatii koofan kennan ture biyyan dhaladhe keessatti dhaqeen maatii koof firoota koof wasiila koof hiran ture harmee koof haadha koof buleettii koof buleessa koofan hiran ture. Kanaafuu rabbiin filatamuu dhabuun isaanii akkasumallee amantii kana wallaalanii oduu sobaaf olola sobaatiin jibbiinsa amantii kanaa sammuu keessa tuulanii baachuu isaaniitiif ani yeroo hundan boo'a yeroo baay'een gadda. Eenyuuf yoonaan jette isaaniif an gadda isaanillee naa gaddu maaliif ani dukkana keessaa ifatti baheen jira. Cubbuu keessaa gara cubbuun koonaa dhiifamee rabbii wajjin hariiroo gaarii qabaachuutan jira. So isaan garuu dhugaa dubbachuudhaaf kallattii dogoggoraarra jiru yoon jedhe na sobsiisu sababiinsa beektaa nama akka na ficcisiisi deebii godha. So aniyyuu isaaniifan gaddaa isaan utuu naan gaddan ta'e utuu naa gammadanii bakka gammadde ilma keenya akka nama Ameerikaa bahe akka nama Awurooppaa deeme nama biyya lafaa keessaa bakka isa caalu jijjiirrateef hin gammadu nama dukkana keessaa gara jireenyaatti baheef gammachuutu ta'uu qaba waan ta'eef utuu naa gammadan. Kana yoo jennu namni hundume koppilenkii godha hundi keessanuu koppilenkii godha riippoortii godhu jiru natti fakkaate dhonnoo si qaqqabu jira hundi keessanuu koppilenkii godhan hundumtuu akka hirtanii jazaakallaa khairan. Kanaaf qaqqabaa wanti viidiyoo qabaa yeroo kanaaf riippoortii irra godhaarani koppilenkii godha hundumtu keessanuu itti fufi. So namni bakkaa bakkatti biyya xiqqaarraa biyya guddaatti gaafa biyya jijjiirratu iyyuu namni gammachuutitti dhaga'ama hangalu dukkana keessaa gara ifaa gara jireenya bara baraa dukkana bara baraa keessaa jireenya bara baraatti dhufuu koof isaan naa gammaduu qabu iyyuu turanii jedha deebii keessa jalqabaa irratti. Inni lammaffaan immoo ati utuma duutee iyyuu nama si awwaaluun qabdu anaa fi obboleessi kee addisuunii yooma sitti rakkanne malee kan naan jetteef immoo ammayyuu jechuun namni nama awwaalu silaayyuu maal namaa godha jiraatti nama gargaaru malee damee keenya namni nama awwaalu baay'eedha mul'ata namaa kaayyoo namaa abjuu namaa guddina namaa kan awwaalu baay'eedha namni nama awwaalu dhabamee hin beeku lafa kanarra nama gaafa namni jiru nama wajjin jiraatutu dhabame jireenyatti walii gochuu jireenyatti walii wajjin jiraachuu jireenyatti walii gammaduudha malee gaafa duune silayyuu duune namni na awwaalu nabamu moorutuma awwaalamuun kabaja ta'e immoo utu awwaalamuun kabaja ta'e immoo isa kaleessaarra har'an qaba nama guyyaa du'a kootii na kabaju isa kaleessaarra har'an qaba wallaahi nama gaafa du'a koo miti namoonni utu ani jiru na kabajan isa kaleessaarra moor har'a baay'achaa har'a dabalaa har'a baay'achaadha ola deemaadha kan isaan dhufan. Islaamummaan baay'isuu kan isheen namatti toltuu fi jaalalaan finyoo jaalalaatii walitti nama hiiti nama